السلام عليكم. سينانا موتا باي لا إسي لا هممتني لقيس. قالوا سيناتي لقيسيني بيتا. سيناني أرهي مودي متون قوتو قوتتي سيناتيتي. أكا سيناتي تاتي لقي فقلت مريتي أتشبود سيبقل. ولد بنيجر الرمضان رميتي في الره نموني سينا أدى دينكسيفتو في أكس مودي فنور قتشور بدن شاينا لكون إسيني فنا سبسكرايب قوتني ما تيتوين دقتنا إسينين جتشا غرا سينا لا نمتيجا غندامني إسا نانو بحارات دياسو توكوتو توري نمتيجا كون ديمي غنمو بوبئي خلونا اللولد خلونا خنا اللولي يروني منفيدي يروني خلونا كون هنغرب بين ترسيسة توري دومي أمس ديمي خلونا اللولد osoni fakkasi guuraa jiru guyyaa tokko kalluuna fidee yerooniif haadha mana isaatti kannu haati mana isaa yerooniif kalluuna kana qabtee addaan baaftu garaa keessa faaya yookiin ziqee argite yerooniif faaya argattu jaarsisii yaamtee laal bu'aaniin arkee itti garsi yeroo kana ziqee kana fuudhee namticha faaya gurguru kan ollaa isaanii jiru tokkotti kana gurbaan kun maal jeeni faayini ati fidde kuni ani bituu hin danda'u gatiin isaa gatii guddaadha awwaaniin bituu hin dandeenyeef namticha naggaadee guddaa tokkotti si qajeelchaa deemjee namticha naggaadee guddatti qajeelche gurbaan kun deemee namticha naggaadee guddaa kana bira gizee dhaqu gurbaan naggaadee kun irraa fuudhee maal jeen aboo wanni ati fiddee dhufte faayini kun ani gatiin isaa kanaan bitu hin qabu kanaaf namticha sirraa nama sirraa bituu danda'utti si qajeelchaa jeen nama waan kana sirraa bituu danda'utti si qajeelchaa jeen bulchaa magaalaa tanaa dhaqeeti faaya kana itti kanni isa qofaa sirraa bituu danda'a malee faayini ati fiddee dhufte ziqeenni kun kan maalanii xiqqaan bituu miti jeen yerooni fuudhee bulchaa magaalaa bira geessu bulchaa magaalaa irraa fuudhee laalee maal jeeni faayini ati na fiddee dhufte kun faayaan an barbaadaa ture kanaaf faayini kee kun gatiin isaa gatii guddaadha gatiin an faaya kanaaf si kaffalu sa'aaja deemtee khazinaati yaseentee khazinaa maallaqaa jechuudha sa'aajaaf wanta dandeessu wanta fuudhuu dandeessu hundaahuu fudhattee baataa jeen sa'aaja an si kanna gatii isaa kanaa jeen kana gurbaan kun maal jeen yaa gooftaa sa'aanja namticha akka xiyyaa kan halluuna alloolatu kanatti ni guddata sa'o mala mayoo naa goote yonnaan mootichi maal jeen lattii jeen gatii faaya ati fiddee dhufte kanaatu hagasii jeen kana gurbaan kun dhaqee ol seene yerooniif ol seenu wanta nama ajaa'ibsiisaa arge khazinaan gurbaa kanaa bakka sadi qoodamtee jirti khazinaan takka faaya ziqayaa fi da'aba wanta addunyaa tanarraa qaaliidha ja'an itti walitti qabamtee jirti qoonni tokko ammoo firaasha ajaa'ibaa tiraasii bootaa yooniif achi ilaalte hirriibni si qabuutu jira qoonni sadaffaadha wanta namni nyaataaf itti haajamu hundaatu jira kana gurbaan kun ajaa'iba amma qooda sadeen kana keessaa eessaaniin eegaluu qabaa ittiin jee kana yerooniif nyaata argu maal jee nyaata kana nyaadhee quufeetiin yerooniif humna goradhee yerooniin nyaata nyaadhee jabaadhee achi deemee ziqee kana hamman dandee guuradhaa jee gara kutaa nyaataa achi qajeele dhaqee nyaata dhugee quufee sa'a lamaaf nyaata irra ture yerooniif sa'a lamaaf nyaata irra turee achi ka'u ka'ee ziqeeyaan guuradhe jee karaa kutaa takkaffaadhaa qajeele yerooniif achi deemu karatti maal arge kutaa sadaffaa kutaa kan firaashaan guutame kan yerooniif achi ilaalte hirriibni si qabu arge yeroo kana maal jee sa'annaa kan namte sa'aa dheertuudha khazinaa tana seenee firaasha bareedaa kanarra osoon hin rafne deemu gowwummaadha jee gara firaashaa qajeelee xiqqoo rafeetiin haara galfadhee jabaadheetti ka'ee ziqee kana guurradhaa jee gachiise akkuma gachiiseen hirriiba jabaa keessa yeroo kana yerooniif xiqqoo turu yerooniif hirriiba keessa turu sagalee akkam jetti dhage aboo namticha halluuna allool yaa gowwicha haylafaa je'anii kaasan yerooniif dammaqu maal jee waa takkan fudhanne jechuudha waa takkan fudhanne jedhanii yeroo naaf geessu naan kan hin eeje jennaan maal jedhaniin yaa gowwicha yerooniif hanga ol seentee nyaataa fi hirriibaan shaakalamtu ziqee as keessa kan jiru kana guutuu isaa guurrattee gabbaafattee ziqee kanaan firaasha irraa olii magaalaa kana keessa namni hin qabne ittiin hin bitattu nyaata irraa olii kan namni takkaa nyaatee hin beekne ittiin hin bitattu fi as ol seentee firaashaa fi nyaata kanaan shaakalamtaa jedhanii yeroon kee dhumte bayi jedhanii gad darbatanii khazinaa ala baasan qissaan dhumtee jirti garuu hiikni qissaa tanaa hin dhumne faaya jaartiin isaa halluuna keessa garteetti kannite san waa inni ta'e ni beekta inni sun ruhee teetii fi tiyya gatiin isiidhaa gatii hammana hin jedhamu garuu gatii isiidhaa hin beektu khazinaan mootichi deem jee gurbaatti qajeelchisuun duniyaa naa fi ati arra keessa jiru ziqeen inni achi keessatti arge kutaan ziqeeyaan guutamee jiru san dalagaa gaariidha firaashinni argee dhaqee irra rafe suni gafla daguunaa fi ati akka khayrii akka yookaan ziqee achi keessa jiru san hin guurranne nu godhaa jiru
kutaan nyaataa fi dhugaatiidhaan guutame sun ammoo shahwaa yookiin fedhii lubbuuti. Sa'aan jahan mootichi nuuf kenne immoo umrii keenya kan Rabbi nuuf kenne. Daguudhaa fi fedhii lubbuutu akka nuti ziqee yookiin khayrii duniyaa kanarratti argamtu akka nuti hin guuranne wanni nu godhaa jiru kana. Kanaaf yeroon daguu keessa jiru tanarraa dammaqnu gahee jira. Yoonif arra dammaquu baanne guyyaan nutis guyyaa nutti dhadhaanii yeroon ta'e geesse khaynuun jaan addunyaa tana keessaa bahi akka gurbaa khazanaa keessaa darbataniitti addunyaa keessaa bahi nuun ja'an dhufuuf ta'a. Guyyaa san yoonif khayriidhaan asirraa deemuu baanne wanni nuti jennuu fi kan Rabbiillee nuun jedhu beekamaadha. Rabbiin Qur'aana isaatiin akkana jedhee nuuf حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا ربي خيّة الدنيا تنديبس وانتوتان هدييس خنين إيسي هند غيستو جارين هجدان إفسها يا ربي نديبسي جتون كينيا وانها فنكا ويا سنوديرو مالتون انجا قال كلا إنها كلمة هو قائلها جتش نموني مدمن نموني قبن جاءني ملي قافت الديبتيس وانو هجدت واهن جرتوتي أسفران انجا وسوء كسمون جن درة ويان دمكو قمنو أرى أنا فبريجين إسلاما سيناني قبل في asuma gabaabatti akkuma siin ta'etti miti seenaa ta'etti akkasumatti kanaaf asumatti isinirraa gabaabsaa seenaa bareedduudhaan hamma walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa jiraadha. Salaamu alaikum.